Nagaan nagaarra caalu, nagaan Waaqayyoo Waaqaa jiraataa. Bakkaaf kallattii iddoo jirtan hunduma keessatti isiniif haa baay'atu isiniin jetti qeeddooyyootu beene. Akkuma beekamu guyyoota kaleessa caaltuun jaartii achi irratti diraamaa hin eegamne yoo hojjettu, wayyoo ani maraadhee ani du'uufanii yoo jettu namitti ittiin dubbatte. Akkasuma caaltuunis immoo maal irratti karoorfatte yoo jettanii kan na gaafattan ta'e, guyyaa har'aa ajjii waan tokko gaafadhaa. Yaa ajjii, homaa kana naa gochuu baannaan kanaa booddee waan tokkollee siin gaafadhu. Maaloo isuman jedhe naa taasisii guyyaa har'aa qofa jedhaanii jette. Akkasumas egaa kaameraa ishii dhokfattee yeroo itti teessee ajjii eeddee ajjii dhufu waanuman siin jedhe tokko naa jedhii. Ishii naa jedhi jettee bishaan ishii qopheeffattee mazafzafaa ishee qopheeffatteetti. Anillee viidiyoo muluusaa in ilaallee sababa yeroo kootiiti. Xiqqoodhuman keessuma keessaa taktak godhe ilaalee koomentii barreessee fi ba'ee baga gammaddaniin jedheeni. Sanaa booddee eegaa mazafzafaatti yookiin immoo baaldiitti bishaan naqeettee lashii keessa keeyyattee joogitto bira keessee. Yeroo kanatti ajjiin mallattoo taree jedheen kaa silaa wanti inni hojjetu hundumtuu gubboo dhabaaree laata. Gubboo hin dhabu mitiiree waanumati barbaadde tokkoon isii kun rakkoon hin jiru yoo jettuun caaltuun waadaa galteefi. Sanaa booddee miila ishii achi keessa keeyyattee yeroo kana namittittiin balbala banattee ol seentee. Balbala banattee yemmuu itti ol seentutti maal gootu yoo jettu waan jettu wallaaltee waan dubbattus wallaaltee. Maalidhaa jennaanii maal gochaa jirtaa jettee tokkicha gaa akkuma bartee hajjii rukuttee. Shantaa fi bilbila ishii algaa irratti darbattee. Gattaa jenna gadin taa'u yoo jettu olis utaaltee gad utaaltee. Yeroo kana egaa maal barbaaddaa? Mataattan si naqaa yookiin immoo fuulattan si naqaa gadi taa'ii siin jedheera jetteen caaltuuni. Ishiin ogaayii eessata namitiree gadi taa'uusaa hin nannee bujuk yoo gootu dhuma irratti caaltu yoo qabattu ajjiin irraan dhoowwituu yoo jettu caaltuun dubbatte. Yeroo kanatti gattaa'e jennaan gattaa'uu diddee. Gattaa'e jennaan gattaa'uu diddee. Nanka alaggii of hin eeggattu yoo jettuun caaltuun kaatee akkuma beekamu algaarra gadi ishii teessistee harka ishii lamaan walitti qabdee. Wayi jettee akka shimbirroo ganamaa iyyitee. Yeroo kanatti wal qabatanii ajjiin xiqqoo harkuma isaa dabas godhee itti malee ilma dhiiraati lachuu achi darbachuu ni danda'a ture. Ni jaalata lachuuyyuu. Maaliif yoo jettan jaartii lama qabaachuun jechuun addunyaa kanarraa carroomuudha jechuu dhaga'een tureyyuu. Innis maali yoo jettanii qorri nama rukutu ganna jedhanii. Suma kanaafidhaa suuta jedhee jookisaa lafa keeyyatee. Addaan qabu gaafa isaan didanuu jookisaa fudhatee lachuu isaaniitti akka daa'ima xixiqqoo taphattu shaashaatti godhee. Yeroo kanatti wal qabatanii tokko tokkoon yoo kuffifte tokko tokkoon kuffifti. Tokko yoo tokkoon gatteessiste tokko tokkoon gatteessisti. Egaa biyya isaanii fi naannoo isaanii keessatti barana shaamarran yookiin immoo dubartoonni shoora guddaa taphachaa jirti.
yeroo kanatti isaan okkoo wal xafaxafanii edda jedhanii ajjin namitittiisaa gadi baasee caaltuun mana keessatti yoo aftuu gadi dhiisi maaloo ol seensisii bayi jidduu keenyaa ishiin cafaqaa biyyeen ishilaadhaa yoo jettu caaltuun dubbatteetti. Akkasumas egaayii biyyicha keessatti dubartoonni maal ta'uuf deemaa akka isaan jiran naafis hin galle. Kaleessa gubatasaa yeroo dheeraa akkasuma abdiin illee magartuun funyaan ija ishii keessa xafaxafee tumee akka gadi gallakkise baay'een keessan akkitaniittu. Maalumatu akkanas hin godhaa gaafa biyyaa baatan hojjannee jijjiiramnaa achii booddee nama taanee gallee heerumna jettanii yeroo xiqqoo ishii turtanii maaliif akkas taatanii keessaa magartuu maaliif akkas taate abdiin waan hundumaa kootii abdii malee jiraachuu hin danda'u maalinni maalirraa qabda jennaanii inni jaarsa kootii jette yeroo ishiin akkana jettutti maaltu jaarsa kee godhee sinii jaarsa ta'eu anoo nagarree yeroo ishiin jettuuni gadi taa'i jetteen dubartii ishii waamte sanaan hin beektu waan beektus hin qabdu barus baruu hin dandeessu jetteeni. Ayishikaa gaafa jedhan xafaxafee gadi gallakkisee kana duras lakkaa'edha abdiisistee baasistee bilbila sabboontuun cabsiteefillee abdiin akka hidhame dubbate. Ani kanuman dubbadha jedheen dhufeetti egaa eenyu akka mo'atu eenyuuf akka dubbatu manni caaltuu sunis eenyuuf akka ta'u walumaan teenyee kan ilaallu ni ta'a. Oduunii fi seenaan yeroo kanaa kan ani qabu kana fakkaata. Jajjabeessaa na bukkee dhaabbachaa kan jirtan galatoomaan dhaamsa kooti. Warri na harraabsitanis guddaan sin jaaladhaa. Sin lammii kooti Oromiffaan barreessitu laayikii fi akkasuma sabskraayibii doolii sana dhuftanii maatii koo taatanii sinan galateeffadhaa. Kan abaaree abaaramaadhaa kan eebbisee eebbifamaadhaa kan jedhu caafamee jira. Kanaafiyyuu ani amman danda'u nan hojjadhaa otumanii yoon saatii dhabe hiyyuuti. Dhiisii yoo barreeffama seeraan hin barreessine yoo akkas hin taane yoo yeroo hin qabne warri naan jettan immoo lakkii ani viidiyoo hojjechuun dhiisu nama 355 qabaa isaan qomoo koo lammii koo kan hin baay'ee jaaladhu na jaalatanii dhufanii maatii naa ta'anii ganaa kan naa ta'anii jiru kan na jajjabeessanii na ilaaluu kan hawwanii jabaadhu qimamii koo qimamii ishee mana madaamii kan naan jedhan hedduun qabaa. Isa kanaafiyyuu dhiisuu hin danda'u. Nagaa ta'aa fayyaa ta'aa sabskraayibii keessan immoo maatii ta'uu keessan immoo ittuma fufaa deebinee hanga wal agarrutti nagaan tura.